Waltajjii Jawar Mohammed jimmatti godhuudhaaf deemu. This is going to be the last battleground. This is going to be the last battleground. Dr. Abiy wanni akkatti waywaatanii boohaa jiraniif waltajjiin jimmatti godhamtu waltajjii Arsii keessa godhamtirraa adda, waltajjii Harargeetti godhamtirraa adda, waltajjii Baalirraa adda, waltajjiin Kaafaa'oon Jawar Mohammedii wajjin dhayxee jimmatti godhuudhaaf deemtu murteessaadha. Hizaabarra murteessaadha. Hizaabarra murteessaadha. Hizaabarra PP yaachisee jira. Hizaabarra sodaatanii jira. PP'n gubbarra guulaallee jirti fakkaatti malee keessaan diigamtee jirti. Hoggantoonni siidhaa wal qoodaadhaa jiran, wal dhagayaadhaan jiran. Hangi sabboonoodhaa waan kana quufa qarraan qabne himaadhaa jiran. Warreen maqaa OPDOdhaatiin Oromoo himatanii OPDO keessa jiran garuu hamileen isaanii caphaadhaa, hamileen isaanii kufaadhaati jira. So maaliif dubbiin jimmaatuun akkatti yaachiftee? Way gammachuun hin qabu. Dubbiin jimmaatuun dabballoota maakkatti boochiftee, maakkatti iyyisiiftee. Khara jimmaa imaluun geenyaan maaliif security Jawar irraa kaasanii, maaliif shoorarkaan tun heddummaatti waa hedduudha dubbanarraan tana waa hedduu walii shirgodha yaada caffee raammis. Because they know jimmaa tun dirree duulaa tarraa maayyii ta'uudhaaf deemti, tarraa maayyiidha. Jawar jimma keessa simatamee injifannoon galuun Abiyyiif salphina irraa gadii, salphina irraa gadiiti. Amma Oromoo irraa abdii muratee jira. Gaafa jimmatti qeeroon baatee akkuma Arsii, akka Baalee, akka Harargeedhaa Jawar simatte Abiy Oromoon hundi funyaan qabatte. Kanaafuu yoo dandahame jimma keessatti survive godhuudha qabna waan yaada qaban. Jimma keessatti qeenitti dhaladhe keessatti qaaniidha achi survive godhuun qaba jeeti maallaqa waan alaa gargaarsa akka arkate jimma irratti invest godhaadhaa jira Dr. Abiy. Maallaqa waan alaa silaa gargaarsa ummataatiif seen, waan silaa fayyaa ummataatiin fooyyessuudhaaf seen, waan rakkataa rakkoo baasuudhaaf mootummaan addunyaa ifiin gargaaraa itteetti kennite jimma keessa raabseeti Jawariin bahinaadhaa hunoo Abiy deeggaraadhaa jedhanii maallaqa raabsaa jiran. An dhugaa isinii muudhaaf qeyroo Oromiyaa guutuu keessaa qeyroon hin quudheef, hayyoonni hin quudheef yoo jiraate hayyoota jimmaati. Ka Arsiitii miti, ka Harargeedhaatii miti. Joollee jimmaa hedduun quudheef dhiibbaan dilli kun osoo irra jirtu, osoo maallaqni guddaan kun raabsamaafii jiru, osoo ololli meeqaantam deemaadhaa jiru, guyyaa arraan tanaa kan tiishartiin Dr. Abiy maallaqaa wajjiin raabsamaadhaa jiru, kan tiishartiin irra qaaliidhaa. Natin dableen gumcaa badawa bari gurbaa bariiju. Kan tiishartiin Jawar irra qaaliidhaa maal godhaa jiran? Joolleen dhayxeeti waajjira qabalee hunda dhaqanii maallaqaa fi tiishartii Dr. Abiy fudhatanii addeebanii maallaqa isaan kennaniiniif tiishartii Jawar bitatanii waan irraa hafte hullaa qadhaan nyaatee huun barcaadhaan bitatee galu jira. Qeyroo jimmaa tana beeynuti. Qeyroo jimmaa ta akkanaaf beeynu. Qeyroo jimmaa nuti goota akkanaaf beeynu. Qeyroo diraamaa dalaguu beeytu. They don't talk but hujii. Qeyroon jimmaa qeyroo dalagaadhaan garsaa jirtu. Tiishartii Dr. Abiy ka maallaqaa wajjiin raabsamu dhaqanii fudhatan. Akkana ilaala. Wanni isin irraa eeynu akkitti wal beeynu qeyroo Oromiyaadhaa. Qeyroo jimmaa akkitti wal beeynu kana. Tiishartii Dr. Abiy maallaqa wajjiin kennamaami dhaqaa fudhaa. Dhaqaa fudhaa. Tiishartii ibiddarra keessaniiti maallaqa isinii kennan tiishartii footoo Jawar qabu laaltanii bitattanii guyyaa Jawar achi dhufu uffattanii gadiin baatan shaashaa jettanii diina garaa gubdan, alagaa garaa gubdan, ilmaan Oromoodhaa garaa qabbaneessitanii jimmaan eenyu qeyroon jimmaa qeyroo akkamii guyyaan itti ummata Oromoodhaa garsiiftan
guyyaan itti bilisummaa Oromoodhaatiif ragaa baatan guyyaan sabboonummaa ijoollee qeeroo Jimmaa arguudhaaf teenyu guyyaa sana hagammaa akka dhageenyutti akka garuutti namni hanga qeeroo Jimmaa qophaa'e hin jiru Oromiyaa keessa hin jiru qeeroo arsiita miliyeenaan baate qeeroo Hargee takkum dhibbaantamaan baate qeeroon Tuulamaa hanga qeeroo Jimmaa hin qophaa'in waltajjiin Jimmaa tuni waltajjii tokkummaa Oromoodhaa deebifnee itti mirkansinu waltajjii tokkummaa Oromoodhaa deebinee itti ragaa baanu maaliif Dr. Abiyyiin tokkummaa Oromoodhaa diiguudhaaf tokkummaa Oromoodhaa billeessuudhaaf wanni inni hin dalagin hin jirtu Oromoo kutaan qooduudhaaf akka Oromoon kutaa waliin duultu akka Oromoon kutaa waliin galle guyyaa dura eegalu Wallagga wanniin hin dhayneef yoo Wallaggatti awwaatee Jimmaadhaa fi Arsii fi kun tokkummaan hin jiraatu Jimmaa fi Wallaggaa wal dhawaa waan achi du'eef kun tokkummaa Oromoodhaa diiguudhaaf waan takkaan jamin Dr. Abiyyiin guyyaa dura eegale waan kana hunda billeessuudhaaf qeeroon Jimmaa tokkummaa Oromoodhaa nuti Jimmaa waan Abiyyiin nu keessa dhalateef gantummaa Abiyyi hin fudhannu nuti Oromoo birarraa addaa miti nuti Oromoo kaaniin tokko Oromoon gabroomtu wajji gabroomne wajjiin rakkan kaleedhaas gaafa TPLF kaafnu wajjiin kaanee dhaabbannee falmannee TPLF kaafne arraas Dr. Abiy fincaan nafxanyaadhaa dhugu jecha ilmaan Oromoodhaatiin adda muramnee hinafnu janii guyyaan itti ragaaban ammaan tana kun hizaabarra murteessaa waltajjiin Jimmatti godhamuudhaaf deemtu awwaala Dr. Abiy gaafataatu guyyaan maasii dhugaan Jawhar Mohammed qabu itti ol baatu wama lama Dr. Abiyyiif awwaala Dr. Abiy plus guyyaa itti dhugaan Jawhar Mohammed ol baatu guyyaa itti tokkummaan Oromoodhaa deebitee mirkanoytu waan kana ta'eef qeeroon Jimmaa duullimmaan tana deemu jiru kun karraa dhumaati Jimmatti karraa dhumaati karraa maayyiiti karraa boodaati jarri EPPdhaa girgiraawaadhaa jiran girgiraawaadhaa laalaa fuula Dr. Abiy baatii duraaf malaala laalaa dabballoota isaanii waan isaan haasawan ni haqqisammo afaaniin albayammo dhiiroo haasawma afaan Oromoodhaa bireedaa kana haasawu jiranii ni ajaa'ibda dabballoota Dr. Abiy leenjifate laal wal fakkaattii wal barbaatti waan warri waarii haasawu ijoollee waareedhaa haasawitti waan Dr. Abiy irraa gad dhufuutu gurbaa jaldeessa Taayyee Dandaa kana bira ga'a waan Taayyee Dandaa bira gaheetu ijoollee donqooroo Facebook irraa waccu sana bira gad dhufa wanni kun walitti hidhaadha nuti taargeetiin keenya Dr. Abiy malee qushaasha jala kanaa wacuu miti we are not going to respond for anyone deebisaan kennu caffeeraa miskana booda qushaashaa fi holkolee Facebook irraa qoonqoo qayyootii afaanii guuranii hudduun itti guuranii iyyisiisan kanaaf caffeeraa mis deebisaan kennu falmataa biroo deebisaan kennu Kadiiroo Ilmoo deebisaan kennu tokkolleen keenya deebisaan eegidha taargeetiin keenya dhugaa Oromoo cinaa dhaabbachuu daba Oromoo deemu dura dhaabbachuu namni dabaan deemu Dr. Abiy jawwee mata dhoyta jawwee mataadha dhoyta nuti kan dhoynu Dr. Abiy malee ijoollee afaaniin albaatu ijoollee afaaniin haqqiftu ijoollee safuun beeyne ta kabajaa eeggachuun beeyne tan naamusaan hin guddatin ijoollee Facebook irraa wuma feete haqqiftu afaan daagan qabu arabni daagan qabu namni wuma fedhe dubbata afaan namaa kun yoo gartee abbaan tartiibatti godhee eeggate malee jecha fedhe dubbata kana bood warra Facebook irraa asbee yaa Jawharatti kana yaa Jawharatti akkasi Jawhar yoo Jawhar easy dhaafteessan jira keenya laal Jawhar feetan jaaladhaa feetan jibba an Jawhar personally jibbuun danda'a garuu dhugaan jirtu Jawhar
nama Dooktar Abiy gabrummaa jalaa baase dura namni OPDO bilisoomse qabsoo qeeroon gootee wajjin cicha Jowaar baama qabu kana nama hunditu warri Jawaarii mormus nuu beeytan dhugaa tana nuu beeytan namni OPDO bilisoomse qawwee malee joolleen teenya harka duwwaa akka qawwee dura dhaabbattu joollee teenya sammuu isaanii qaree akka wareenni guddaan kun bahu wareenni beekun akka lafatti hin hafne akka TPLF abbaa Isaayyee faa Maqalee galche namni godhe crediting the credit goes to Jawar Mohammed samboodaan nuyi warra as gubbaadhaa dhugara dhaabbatee hocu warra jijjiiramne caffee raamisfaa warra akka abdii xayyii waaqoo warra akka falmataa ibroo warra akkana jenne gartee warra gaafa dhugaan Oromoodhaa dabde lakkiyyuu warra waxiidhaan soomne warra qarshii lama afaan kaanii angara galan hin jenne warra rakkoodhaaf jecha sababii dabarseen kennine warra akka caffee raamis kanaatu sanduubaan the credit goes to us tanamma aranaaf hin jaa it goes to us when it comes to Oromummaa xawalwaalummaan qabnu garuu warra kalee xawalwaalleen hunjuu arraanta waa xiqqoo afaan kaanii qoonqoo afaan kaanii arkana ji Oromoon arra Oromoodhaa miti Amaarri ni beeka dhugaa Jowaar Mohammed Amaarri Islaama ka Jowaar jibbu Islaamaaraami ka Oromoo jibbu Amaarri bar Jowaar wanni jibbuuf because he is Oromo nama Oromoo cimaa nama Oromoo tanaaf waa jijjiiru janii waan yaadaniif Jowaar kana dura belleessu qabna yoo Jowaar belleessine Oromoon baddeedha Amaarri maaliif warra biratti fokus hin goone maaliif xiyyeeffannaan diinaa yeroo hundaahu Jowaar miidiyaan Itoophiyaa guutuun Jowaar hidhamuu qaba Jowaar ajjeefamuu qaba Jowaar akkami biyya gala Jowaar akkami filmaataa fiiga gaafa ajandaan media diinaa hundinuu Joorte akkamitti namni dhala Oromoodhaa akkamitti namni dhiigaan Oromoo ifiin jiru alagaa wajjin dhaabbatee Jawaarsii kana godhe jaa no arra waan takka wanni hubachuu qabdan namni aylii qabu bakka uleen itti heddummaattu dhugaadhaa jira Afrikaa keessattuu Itoophiyaa bakka uleen itti heddummaattu dhugaan achi jirti bakka san barbaada arra dhugaa Oromoodhaa karaan bahuuniif teessu jaalannuus jibbinuus deeggaruu baannuus karaa mucaa kanaati kalee haasofne silaa Jowaar ajjeesaniis silaa Jowaar hidhaniis Jowaar jiraatuus ajjeefamuus Oromoodhaaf dawaadha qaba yoo Jowaar qeensarraa cabsan Oromiyaan bilisoomte Itoophiyaan diigamte kana caffee raamis maal jeena qabadha yoo Jowaar ajjeesan osoo reefi Jowaar hin awwaalamne Oromiyaan bilisa baatee Jowaar awwaalla kana qabadha yoo Jowaar hiineeti maddi qabnee akkan dubbanne sabarraa adda baafnaadha guyyaa harka keessan Jowaar gubbaa bu'e Oromiyaan walaba baate maaliif there are millions and millions after him warri gurraan caqasaadhaa jiru Jowaar idda kan bulee maaliif ni beekan akka Abiy Jowaar balleessuu barbaadu maaliif Itoophiyaa jiraachisuuf akka Jowaar balleessuu barbaadu gurri hundinuu ganama Jowaar maaliif bule nagaan bule qabanii eessa dhageesse namni biyya keessaa du'uudhaaf qophiidha Jowaar dura kana sammuu qabadhaa oppidoo Oromoon miliyoonotaan lakkaawamtu Jowaar dura lubbuu tanan tan deebisan kennuudhaaf qophiidha namni tokko deeggarsa akkasii qabaannaan irraa ifee guudha qabdan kaayyoon teessan galman geessu Itoophiyaa jaarraa Minilik deebifnee maarree goonaa balaaqalaa goonee akkas goonaa kun hundinuu jiruun Itoophiyaatii fi jiruun Dooktar Abiyyilleen Jawaarii walitti hidhaa jiruun jara kanaa Jawaarii walitti hidhaa dabballoonni katti as bee wacuhun silaa gabbanii ummatatti akkatti wacanii akkamnatti tola wallahi islaaniin deeggaran wallahi silaa Jowaar dura dhaabbadheetiin isaan deeggara dabballoonni ruumii hoteelaa keessaa kan lallabu kuni qabsoon internet gubbaan jirtu
an Ameerikaa dhaan jira tanaafi lubbuudha internet gubbaa haasawa falmataa biroodha Ameerika ta'a bakka dalagaatee haasawa lubbuudhaaf internet gubbaa dubbannuti an dalagaadhaan jira bakki nuti uummata kiyyaa wal arkee dubbadhu interneetiidha taasisa namni biyya keessa jiru hoteela keessa taa'ee dhokatee adda haasawu silaa gabbaheeti ummata fi keessa deemee Jowaar kun sirriin jiru Jowaar badii kana dalagee Jowaar isin sobaadhaa jira qotee bulaa keenya ummata keenya hayyoota barattoota manguddoo gurbaa kana jalaa dhaaphaa silaa jee hawaasa keessa deemee wallahi ansaniin deeggara garuu dhokannee hoteela keessa dhokannee teenye kan Oromotti gadi hin baane qabsoo maal godhaa jirra ana Ameerikaa jiru maal adda jirta dhugaan jirtu wanni ummanni keenya beekuu qabu Jowaar dorgommii filmaataa Facebook irraa godhaadhaan jiru booda kanan garreewu bakkitti ummata wali qabee dubbisee qeeroon miliyeenaan baatee Jowaar jedhan interneetii gubbaadhaa miti lafa Baalee keessa lafa Harargeedhaa keessa qotee bulaa keessa hiyyeessa keenya keessa achi keessaa ummata dammaysee ummataan qophaawaa filmaata kanaaf mudhii jabeeffadhaa jechaa jira dabballeen piippiidhaas baateeti bakka dhokattee hoteela keessaa feesbuukii bakki irra nama dammaysan feesbuukii miti warri feesbuukii hundi dammaqee jira kun akka dhabee gartee ummata fi yaadee waan gartee ukkaamsi firraa ol baasu warri kiyyaa kun internet irraa dubbata yes maaliif nuti biyyarraa fagoodha jirra ummatarraa fagoodha jirra adda facaanee jirra bakki itti sibsabaan keenya guddaan bakki namni wali qabnee irra dubbannu feesbuukiidha we have no other option duuba namni biyya keessa jiru Finfinnee jirta Adaama jirta gabbaatee guyyaa tokko ummata qotee bulaa keenya wali qabdee yaada gaariin isinii qaba yaadarra wayyaatiin isinii qaba Jowaar kun maallaqa keessa nyaachuu malee faayidaa isinii qabu Jowaar kana maa deeggartan jettee ragaa wajjii yoo qotee bulaa keenya dura baatee dhiyeeffatte well wanni wal malu takka illee hin jirtu wanni dura dhaabban takka illee hin jirtu garuu jarri piippiidha Taayyee Danda'aatis joolleen boqbaaqaan inni Facebook irraa as baasee haqqisiisu kun hundi isaanii hawaasa keessa gadi hin baan wallahi billahi kana booda Abiy Ahmed hawaasa Oromoodhaa keessa gabboodhaan ta'u he will never ummanni jibbee tufee jira namni waan tufee fuudhee afaan ittiin deeffatu Abiy Ahmed kana booda mee Oromiyaa keessa gabbahee ummanni Oromoodhaa mee harka haadhoofi isin dabballoota gartee dhokatee qoonqoo arra yoo garaa isin guutan zaa'aa shallallabdan yoo arra garaa kana xib godhanii si guutanii gabbaateen lallabdan ganyaan isa isaa dhumu that's it garuu realitii jirtu maali isinii miti Dr. Abiyyiin Itoophiyaadhaan bulcha jiru Prime Ministeriin kana booda Oromiyaa keessa gabbahee qeeroon harka dhoofiin teessu which is very sad kana gaammoo wanni isin boochisaa wanni Jowaar hattuudha Jowaar maallaqa maarree fuudhee Jowaar makiinaa maarree qabaa Jowaar bakkatti maarree godhee bar nuti Jowaar maallaqa keenya nyaate maaltu nama galcha nuutu fedhee kenneef Oromoo fedhee kenneef ilma Oromoodhaati nuti nuutee jira warri maallaqan kenniniif maartan Jowaar maallaqa taayyetiin hin tujjaar nuti Jowaar yoo nuti jaaree miliyoona nuti we are happy about that nam Oromoo keessa nam tokko nuti jaare maallaqa keenyaan tujjaare nutuu nuutaate nutuu fudhanne isin sumuunii takka warri OMN dhaaf fundraisingii sumuunii takkan kafalin takka namni fundraisingii OMN gubbatti arkamee hin mul'atin arraantana Jowaar maallaqaate baga nu nyaate keeshaan fuune keeshaa baafneet irra gannayne irratti invest goone kennineef ifiif kennine waan keenyaaf oolfan so nutuun dubbanne jeshadhaa wani kanaa kun hin dalagu kanaan hin milkooytan EPP kanaan hin milkooytan kun bakka takka illee isin hin geessu dabballoonni keessan tartiiba haasawallee hin beekan mee ajandaa se godhaatiitti kennaa irra bayaa fi waan fakkaataatii fi namni dabballeen xiqqoo yoo parsantiin 80 kijiba taate parsantiin 20 silaa fakkaatte waliin laaqamtee ni fakkaatte
wanni Jawhar Mohammed irratti isin oofaa jirtan. You cannot do anything. Nama abdii murate ni beektu namni gu abdii murate arraba eegala. Yookaanis kahuudha heddummaata. Namni abdii murate mallattoonsaa yookaa kahuudha heddummaata yookaa arraba eegala. Dabballoonni PP'dhaan arraba eegalan. Arraba eegalan kun maal garsiisa abdii kutannaa Dooktar Abiy agarsiisa kanaafin gammada. Nam tokko gaafaan an jecha tokko dubbadhee namni sun as gubbaa jecha ulee lallabe ani if keessatti niin gammada. Maaliif kiniiniin asii falmataa biroochi darbachaa jiru liqimsiisaa jiru dalagaadhaa jira. Kiniiniin asii Yahyaa Bashir achi darbachaadhaa jiru OPDOdhaaf dalagaadhaa jira. Kiniiniin Khadiiroo Elemoo guyyarraa ganamarraa obaasu dalagaadhaa jira. Kiniin Caffee Raammis Khammaan kiyaadhaan kam bishaanii wajjin obaasaa jiru dalagaadhaa jira. Nuti kanaatu we are so comfortable. Gammanneeti dalagaan teenya dalagamaadhaa jirti. Laala akkatti wacan laala akkatti booyan haasa wallee wallaalanii arraba eegalanii way maali akkamitti ilmi namaa namni biyyaan hogganachuu personally namaa keessa galee nam tokko arrabsa. Kuni abdii murachuu EPP garsiifti. Abdii murachuu EPP garsiifti. Please itti fufa. Jawhar ummata keessa dalagaadhaa jira. Isinis internet gubbaa jabaadhaa itti fufa. Waan gaarii jirtan waan jabduu jirtan qabsoo hamtuu internet gubbaadhaa Jawhar moo jirtan maantana humaa takkallee Jawhar kufiftan lola internetiidhaatiin Jawhar kufiftan itti bifne garuu filmaanni Oromiyaa keessa deema. Jawhar Oromiyaa keessa deemu jira. Jawhar Qeyroo keessa deemu jira. Jawhar Qeyroodhaatu Jawhar jechaa jira. Isinis internet gubbaadhaa mee sangodhaa itti ufaadhaa haati maal fakkaatteennaan isinu asin dabartiin san gartee dubbiin akkas fakkaate. So we are not going to respond. Kana bood Caffee Raamsirraa wata kana gitina. Caffee Raamsirraa kolkolee nyaata afaanii guuranii Facebook irraa isiisan deebisaanii kan ittiin eegina. An targeting kiyya Jawwee Matadhoon. Namni nu wajjin daaddaadhaa kan irraa dubbachuu qabnu kan xiqqeessinu kan Oromooti saaxillee dhugaa Oromoodhaa baafnee shireenni qabutti himnu Dooktar Abiy. Maaliif bulchiinsa isaati Dooktar Abiy malee gaarbeejii maayyimi yemaayyin xirqim internet gubbaadhaa wacu diiqaa takka kennuuf diiqaa takka targeting keenya mataadha. Jawwee Matadhoon mataa qacam goonee achi dhooynaa irraan deebee waltajjiin Jimmaa waltajjii murteessaadha. Qeyroo Jimmaa abdii dhibbarraa dhibbatti sirraa qabna. Wanni arra gootan waan hedduu nama gammachiisaati. Tiishartii Abiy ibidarra qabdanii maallaqa tiishartii Abiy wajjiin fudhattan irra gortanii tiishartii suuraa Jawhar qabuun bitattanii waan irraa fi barcaadhaan bitattanii galuun keessan waaw waan godhuu teessan asumarraa nama agarsiisa. Kana gaa Qeyroon Jimmaa takkanaati. Joollee internet gubbaa wachuu miti. Qeyroo Jimmaa keessaa nama akka Yahyaa Bashir faadhaatu ba'e nama dhaabbii qabu nama dhugarraan deebin nama cichaa akkanaatu ba'e. Fakkeenyi joollee Jimmaa nama akka Yahyaa Bashir kana fudhaa dhugaa kana fudhaa. Kana maasii joolleen Jimmaa hujiidhaan arkaadhaa jirra. Arra dhuga bakki dhiibbaan guddoon irra jirtu Oromiyaa kaanirra joollee Jimmarra. Bakki diinirra dalagu jirus bakki maallaqaan sobuudhaaf tattaafachaatis jiran bakki maasii waa hedduudhaan Abiy isin keessa dhalatee janii gandummaa kana irratti apply godhuu barbaadan joollee Jimmarratti. Fatanaa tana hunda keessa kuttee joolleen Jimmaa lakkii nuti Oromoodhaa wajjin cabne Oromoodhaa wajjin kaana nuti arraas bakka Oromoon dhaabbattu dhaabbanna jedhanii diduun isaanii gootummaa joollee Jimmaa dacha godha. Gootummaa joolleen Jimmaa qabdu tan joollee Harargee ta joollee Arsii ta joollee Tuulamaa caalchisa. Maaliif isaan
ba'aa dachaadhaa gubbaa jira. Olola hamaadhaa ture deemaadhaa jira. Arra hundinuu akka ijoollee Jimmaatti isolee godhuu barbaada Oromoo irraa. Dooktar Abiy kana godhaa jira dabballoon isaa kan Jimmaa takkaa dhaqanii hin beekne ijoolleen Jimmaatti dhugaatti ijoolleen Jimmaa maarree hojii dhaabbatte ijoollee Jimmaatiif yaadaniitii miti. Ijoolleen Jimmaa Oromoodha. Ijoolleen Harargee Oromoo. Ijoolleen Arsiidhaa Oromoodha. Hireen nuti qabnu takka ijoolleen Wallaggaa Oromoodha. Oromoo wajjin cabxe wajjin dhiitamte wajjin ajjeefamte wajjin qabsooyte wajjinis bilisoomuudhaaf ta'is. Wajjin bilisoomuu ta'is. Qeeroon Jimmaa addaa miti. Olola kana hundaa ture deemu jira. Olola kana hunda ijoolleen qeeroon Jimmaa cabsitee arra waan dalagamaa jirru kana godhuun siidhaa abdii olii waan namaa kennaati. Jajjabaachuu qabdan isin jajjabeessuu qabna guyyaan as deemaadhaa jira. I don't want to say it. Joowar Jimma jira. Jimma dhufuuf ta'a. Gaafa Jimma dhufe dhugaadhaaf ragaa baya. Haqaaf ragaa baya. Shira Oromoo irratti raawwatu qoodarraan fudhatina. Dooktar Abiy haada dhootee isin qabri isaa qotamtee jirti. Awwaalli isaa Jim. Dooktar Abiy awwaalli isaa Jim. Awwaalli isaa Jim. Akkasii maalaan jedhaa saba waliftoonni Oromoo tokko isa wadi dirisun. Waliftoonni Oromoodhaa jajjaboon sun ni badanii ani haa'u. Tara dubbadhu maantana as warti raawwadhaa fayyaa taa'ee yeroo gaarii.